sammuu dhabinsa deebi'ee intala dhalaa takka akka dhiira sammuu hin qabnetti dhaabbatee arrabse. Tanaa jecha inni nunqixaa'u hin jiru. Tana jala dhawadhaa. Dhiirti sammuu qabdu haasawaa mi'aawaa dubbattee deebisaa nama quubsu deebisti. Tatti aantee hoo nasiyaa namni keenya kun bineensa. Nama intala dubaraatti intalatu duute haadha ilmaan lamaa lakkuu garaa qabdi jaanii haakimni hundi waan ni godhe. Faamiliin bira jirti. Ollaa isaa jirti. Dulcarraan achuma jira. Badala sooshaal miidiyaa dhufee ragaa qabdanii jeenutu nu gaafatu. Maa dhaqee faamilii sana hin dubbisin. Maa dhaqee bakka hakimaa san poolisoota hin gaafatin. Mucoon tun garaa qabdi jee gaafachuu. Hangan takka sammuun isaanii yaada. Hangan takka gad aantuudha hundisii. Mee sau garaan qabaatiin haa ta'u. Intala namaatii bara. Inni garaa lakkuu qabdii irraa inni cinqate. Du'insa sirraa hin cinqanne. Beetanii tanaa jecha nama akkanaa wajjin darajaallee hin kenninaaf. Dhugaan sineemaa ilma dhiiraa takka haasawa isaarraa beekta. Deebisaa isaarraa beekta. Kuni kubbaa dhiittatee faayidaa isaatiif gizee fadee abii wajjin mota ijoollee keenya qabsiisa. Gizee fadee bulchaa direedaa wajjin qabsiisuu fada. Deebi'ee intala duutee abbaa fi obboleeyyan dhiiga bu'uu jiran deebi'ee garaa lakkuu qabdi marrajaa qabdan ijaa dulcarraan isa cinaa jirti faamiliin isa cinaa jirti dhaqee gaafachuu ni danda'a. Saqacaanummaa isaa deebi'ee itti asirra ol ba'ee dubartii arrabsa. Haanis hiriyyaan isaatis mana banee fi obboleettii isaa gizee arrabsu caljee dhageeffata. Beetee tanaa jecha hedduu warra garaaf jiraatu jira. Warra dubartii teenyaafis kabajaa hin qabne, duuteefis kabajaa hin qabne, nutiifillee dhiiraafillee kabajaa hin qabne. Laal wanti akka isinii qalu yaa. Told you, 5 minutes. Done? Okay. Done. So wanni takka kabeeku qabdan ummanni kuni walaa abiyyiifis walaa khadiiroofis hin tolan dhugaan sinimaa. Warra ifiifu maqaa isaaniitti katabuu hin beekne. Warra takka kitaaba shelfirraa fuudhee qaree hin beekne. Warra ijoollee daa'imallee barsiisuu hin beekne. Warruma jiru temporary jiraate kafana ragaxanii kafana maqaa balleessanii advaansii ta'uu fedha malee namni sammuu qabu nama du'e nama already awwaalame haadhaa fi abbaan boo'u jiran obboleeyyan boo'u jiran garaa qabdii ragaa qabdanii jechee nama gaafatu qaanyiidha. Hedduu qaanyi hedduu nama dhageeffame yoo garaan qabaanne hooqeemmi garaan qabdu haa jennu intala namaati bara haadha ilmaan lamaa daa'ima dhiistee duute. Ollaa isaa jira dulcarraan ollaa isaa jira marrajaa nu gaafata marrajaan ni jira ollaa isa dulcarraan ollaa isaa police station ollaa isaa faamiliin ollaa isaa dhagee gaafatu. So dubartii teessaniifis kabajaa isin hin qaban ta duuteefis kabajaa isin hin qaban kabajaa fi godhuu qabna. Hulii boodaan dhiirtii feete dhufte yoo dubartii teessan biratti uffatte gizeen kanninaaf. Xurii qeensa keessaniin gahu hangan takka beektan barnootni sammuun isaa maaliin guutame warra sallii ta'anii daatiin itite sammuun isaanii. Faayidaa temporariidhaan silaa nama sammuu qabaate obboleettii isaa tadhala achirra gabbeen arrabsu. Ta'u wajjin muufi diraamaa hojii dalagee jaan wajji nyaatee jaan deebi'ee gin arrabse. Taan taatu meeshaa keetiin qaba jaan baalogummaa isaa namni intala dhalaa takka ni sattara. Meeshaa isii qabaate gabbaasuufi. Kanaatu tu khadiiroo faajii dalagaa. Ani waraqaa bi'irii takka isan qabsiisu harkaan. Bi'irii nama sammuu akkanaa. Please gizeen kanninaaf akkanaa kana dalagaa keessatti fufaa ummata keessan kabooyuuf waan takka godhuu moqoraa. Akkanaa kana yeroon kanninaaf sammuu isaarraa beekan haasawa isaarraa beekan haasawni isaatutu haqqisaa isin qabsiisa. Baalageedha. Akkuma bareetti deemee diraamaa fi koomedii haa dalagatu. Namni dadhabaan waanuma akkasii heddummaa isaa. Dhiifama naa godhaa inni sirra bashee boo. Diinaa wal daadaan kiyya ni jiraame sagaleen kiyya ni jiraame. Okkee itti fufee jiru. Yoo dandeessan taaphtaappii sharillee godhaa diinaa dhuftu. Namni dubbatu yoo jiraate na dura haa dubbatanii rakkoon qabu.
Hayyee namni dubbatu angaatuun ta'ee arrabsamtee siidha. Shaarmar kee wajjin rakkoo biraa walirraa qabdan moo tanumaa walitti isin fide sinadan? Ay anaan shaarmarkeen waliin beenu waliin beenu walis agarree walitti hin dhiyaannu online irratti niin beekaa akka inni wanni diraamaa dalaguun niin beekaa walitti hin dhiyaannu waliin beenu shaarmarkeedhaa wajjin walis hin beenu hariiroollee waliin hin qabnu. Gaafa bakka akka tasaatti mana faraanitti gaafa sirba kiyya gallakkisu tokko agareetiin ture sanuu sirba mana faraanitti wal agarree bakka achumatti duraan online irratti ni isa beekaa achumatti nagaree wanni inni na beeku sin jiru wanni ani isa beekullee takka hin jiru. Sigalee እና inni ammoo rakkoo biraa yoo ka qabaatu taate gaawwantiin an dubbadde Oromoo cinaaksan irratti du'aa jirtuu fi nasiyaa dheengaddallee akkana ajjeesanii waggaa 7 irraatillee akkana nu godhanii sigalee silaarraa caaluun jiraate artistii Oromoo tokko nama gabbehee uummata kana sagalee nu ta'u akkamiin dhabnee jechuun kiyya sigalee ol bahee gastiinatti ergatee akkasii arrabaan ana bira kutee sigalee ragaa qabdanii akka Somaaleen ajjeefte maaliif beeytan tiyyaa badoo ati maal beeyta jee akkasii arrabaan mulluqna godhe wallahi inshallah ani waan takkan beeku kana gaafachuun kiyyaa ammoo badiidee wajattan shaarmaarkee firraa dhorgoo dadhabne inshallah online ma kana isaa dhiisnare inni Somaalummaa isaatiin as bahee ummata isaa waan an Somaalee tuqee akkasii isa dhukkubee lammii isaati maaliif Somaalee tuqii fi mire anis akkasuma gizee Oromoon tuqamtu na dhukkuba dhiigaa itti Oromoon kanaafi karuma barbaadenu shaarmaarkee inshallah firraa hin dhorgaan hin danda'u inni leen nama isaatiif dubbate anis nama kiyyaaf hin dubbadhu dhiiga kiyyaaf hin dubbadhu dirree bee afaan guuttatee ragaa qabdanii intala obboleettiin gabbaatee lakkuu garaa qabdi jettu sigalee ragaa eessaa qabdina eessaa fiddanii nu hundanuu ajjeeseenni sigalee miti dunii wajjin dalaydee yuutuubii isaa guddistee inshallah waggaa meeqa ishiidhaan ittiin beekamellee arraba ilmi namaan hin jenne khasafuu keessan jirre intala dhalaatiin akka nama quraana wayii dubbisu jiru tajee irraan deebi'u warboo qaallichinnaa baalagummaa isaa humaanan godhanii humaa hin beekanii jeetii nu osoon taane uummata Oromootiif nurraa tuffii qaba akkuma argeettu inni rakkoo guddaa nurraa qabu akka kayyata akkana fakkaatutti. maali beektaa waan amma hangaaf Naayilee jedhamu hayyee. hiriyummaa sharmaatti anis hiriyummaa qabaachaatiin ture garuu hiriyummaan teenya ka dhaabbattu gaafa dhiiga Oromoo cinqoosuu eegale hiriyummaan teenya hin jirtu jechuudha. Hiriyummaan teenya achi dhaabbatti jechuudha. Maaliif namaan ani kiyya je'uun dhiiga kiyya waa hunda kiyyaan namni hiriyaadha joo hiriyummaa san doo godhatee yoo dhufee niina hanjamaa godha jee dhimmi isaa achi dhaabbataa jechuudha. Isin galee kana wanni hubachuu qabnu itti fufi diino. Ayyee galatooma ulfaadhaa umti keessanuu. Daldala turte carraa kennaa fi dinaa waliyyee naa hidha fillee carraa kennaa fi isiillee neda arrabsamtee turte. Isiidhaa ta'a mara wajjin reediyan san Naayilee jedhamu isiin taa'u qopheetii isiillee arrabsamtee turte. Isaan hundi garuu gizee duraa jechuudha. Duniin hundi hange dhiifama dura siin gaafadhaa dhiifama dubbee daarratti takka dubbadhee dinaa ol dubbadhu dhiifama. Assalaamu alaikum hundi keessanuu an qalii galgala hangaatu dhiifama jalqaba irratti bun iskiruu godhaa mana keellaa fi dhufu sinii walitti dubbachuu jiru malee viidiyoo baatee ganama kaniin arkee viidiyoo evidensii qabdanii ragaa qabdanii jettu oggusan wallahi hin dhageenyeen ture kana maal jeetiin barreesse qo'ee sharmaarkeen artistii Oromooti malee inspektara yookaan maalii miti seera olaantummaa seeraa eegsisu inni artistiidha sagaluma ta'uu qabaa jeetiin barreessee ture komentii mana keessatti akkas jeetiin irraa loluu turteewu dhiisanii bakka deebi'ee malee dhufee jeenitti raakkote. Ani sanduro waan isaa waliin ta'an hin beekuun ture. Amma waldhiisa malratti mana aanneetti Naayilee abdi kophee ol baasaa jee ol baanee ajaallees isumaa jaanii ol baanee haalli itti haasawamaa ture gaadha. Saba tokkoof intala
lakkuu garaa qabdu haadha ilmaan taate takkaaf sagalee ta'uun yookaan dhiinni isii haa bahu rabbiraa mataa godhuuf jechuun gara biraa waan nama oofaan turre haasawni haasawamaa jiruu fi karri isaan nurraa oofaa turan warri achirra jirus nuti ijoolluma biyya keessa jirutu haasawaa jira namoota biraatiin miti fudhanii Khadiir xixan kabajama Khadiir namni xiqqaan jiru ture karaa baqqaan jiraame poolitikaa keessa na qofa namni garas deemee hin jiru ture. An sharmarkeerraa naasoo sharmarkeerraa halkan ilaalee fuu haasawaa jirtan. Dubbii eeda galgalaa sanirrattis sharmarkee qofa osoo hin ta'in aanni mucaan ja'amus warreen achi jala turtan yoo jiraattan haalli inni eeda galgalaa haalli inni eeda galgalaa mana isaatti bu'aasu jaallee fi sharmarkeen faggoodhaan achuma isaan wajjin ture haasawni fi garinni oofu namni maqaa nama takkaa osoo hin tuqin wanta jiru duniin jala turtee ana duniin ol bahi jeen duniin ol bahi gurdoon duniin anis intala direedhaati anaa fi Khadiir ilmaan gandaati namni asirratti dhiigana si haasoo jirani Khadiir tuqeen jiruuti kara Khadiiriin ofiinaa qofeettiin sanboota suma isaanii hunduu bitamtootaati akkas hin ta'in nama arguyattuun arraba aanneenis isaa eegale. Wanni asirratti aanni irratti wanni takka kaniin qabadde wallisaa jehee oggoo arrabsu wallisaan inni arrabse dunii maammee qofa miti wallisaa walleen duraanuu jee wallisaa jee arraba dila takka jee an arraboota san dabballifa mana godhisiin jiru sharmarkee qofarraa haasawaa jirtan. Asirratti anama fakkeenyaaf ati ilaalcha abiyyi qabdu maal jee nagaragalee tureeta. Kuni wanni qaban ijoolleen direedhaa feemasoonni direedhaa jechuun jaalala ooverii ta'e Khadiir Juwaarii qaban uummatarraa jaalala waan biraa qaban malee uummataaf yaadutti hin jiran. Khadiir ni feenaan. Garuu inni sun nu bakka bu'ee uummata keenyaaf sagalee taanee guwaa gaafannu karaa biraa oofuun maali osoo baroorri bakka aangoo jiran saniin oofin isaan asirraa sooshaal miidiyaarraa nama duraa oofuun likkii miti. Antaanii tana jidduutti waan wanta jettaniif dubbadhee dhiifamallee naa godhaatitti fufaasin. Durii ol baasi dabbaal anaa duraa qabbaati. Durii ol baasi. Anaatu dubbatee bu'aa dhiifama naa godhaa hedduu galatoomaanii wanni ol na baasee waamuma takka dhugaadha nuti uummanni Oromoo rakkoo qabna rakkoon nuti qabnu namootan adda addaa kan Oromoo Duniyaa yoo jiraatte galchiin mata ni qabda jaalleenis burqaanis dinaa'oodis. namoonni adda addaa kun gartee ifirraan beeynu ifirraan hubannu kana hubachuus gartee walitti magaalaa takka ta'uu fi walitti naannoo takka ta'uu fi walitti waan adda addaa ta'uun kuni dhiiga walii kana dhiiga haqaan ganna qame kana dhoysuu fidaa jechumaayyi amma haallu waayuma miciyyoo tanaa yoo haafnu waa'een isii kuni maali what is going on maali rakkoon bakka tana jirtu ijoolleen dirree dhawaa kun yoo miciyyoo tana dubbatan ni lolanii tana wanni isin naqeen jiru tana maaliif akkana gootan nuti gartee nu tokko nuti Somaalii Oromoo balaa kullu khuluq jinni nundi nuti tokko jaaniiti feemasoonni kun ol bahanii si dura dhaabbatan anamoo inni ol na baase takkuma miciyyoo san akka isiin garaa qabdu ragaani qabda ragaani fidda jechuu ifirratti abdatee ilmi namaa tokko nama du'e tokko feetu garaan qabaatin feetu haa garaa qabaattu feetu ilmaan hin qabaatin feetu haa ilmaanuu qabaattu nama du'e tokko irratti nama namni jeese irratti akkas jechuusan suni hedduu tuffii honga dabartee jechuu namnummaanuu waan akkanaa jechuun dhugumatti dhiiga namaarra dhaabbatanii geeyraruu ja'amaa yoo seerri kan jiraatu ta'e namni isii jeesee fi namni akkana jeekuun the same yaaduma tokko qabanii
Gilxii jaamaa jechuun amma namichi kun akka seeraatti. Maaliifi nama jiraa dhoysee nama lubbuu meeqaatam dhoysee jaamaa jechuudha. Awwanniin ol ba'eef takkittuma tana miiciyyoo amma asirratti mul'attu tana hangaatuullee si galatoonfachuufiin ol bahee arrabsamtee ammallee kaayyoo falmii teessan hin dhaabin. Maaliifi duraan namni hundi waan kana lallaaffiseeti ture. Waan kana falmachuun keenya dirqama sabummaa, dirqama namummaa, dirqama lammummaati. That is important. Kuni waan haficha hin qabne. Maaliifi dhiigaa si dirqaa jechuudha. Dhiigni kuni akkatti gannaqame hubatamuu qaba. Qoratamee kana jee lafa kaayamuu qaba wanni kun. Kana biraatiin sharmaarkeen kuni wanniin isin gaafadhu ani akkanumatti ifirraa tiktokara moo yuutubara moo qooda takkaa'uu paarlamaa dirree dhawaa keessaa nama qooda qabu nama mootummaa keessaa qooda qabu ta'uu takkittuma tanaan isinirraa barachuu ol ba'anii galatoomaadha. Qooda nama qabu ta'us qooda qaba. Ha qooda hin qabne ta'uu tiktokaruma ofirraa akkanumatti yuutubara yoo jettaniis waaniin isa kana hedduu hin beeknee fi kanumaan isin gaafachuu barbaada. Galatooma fixadhe yaada fi. Galatooma sagalee diinaa olii duniyaa dubbifnu. Okay, duniyaan ta sharmarka hojjetanii deegatu san yoo dogoru baadha. Okay. Anita sanillee share godhi argenneen itti ilaamata meeqa. Ayya waan bareedaadha. Duniyaa sharmarka hojjetanii deegata saahiba aartii oromoo keessa waliin turtanii lafarratti illee waliin beektan gaa'isa rakkoo faamiliiti. Maaltu ta'e sharmarka hojii rakkoo biraa qabdamoo dhugumatti amaara hojiin dalaydamoo mee nutti himi. Ani sharmarkee wajjin galatoomaadha isin himoo jechuudha. Hagaree funtanaas jala taa'eetiin isin dhaggeeffatu jira jaalleen faanis nama hedduu sheerarra godhee maaliif hin seenee hoggaanaan jaan jechuun arraba san baaddachuun daddabee miira keessaan galee saniifuu saniifin taa'u jira si galee ammaan tanaatti jechuudha. Anaaf sharmarkeen amata dheeraadha wajji jirraa wal quba qabnaa akka faamiliiti. Dhimma biraa wanni irra wal lolle tokkollee hin jiru. Yoonni waan biraa qabaatu ta'e gaan beeku waan arraba dila san hedduun arfachiise si galee. Hangaatu fa'aa hojii seenanii haasa'u jiranii. Hangaatuun illee bahii baqaalaa fi kanarraa bahii hundaan jechuu tureeni. Hangaatus arrabsanii achi booda bahee anni mana banatee jala taa'eetumaan dhaggeeffatu jira. Naayiliin dhuftee naayiliin jaallees arrabsaniiti buusanii naayiliin kottu ol bahee guutaa kanaan jennaan hayyee guutaa oliin baay'eetiin ol bahee Ugusan inni hin turre annee ture jechuudha. Saniin jeen maaliif waan walitti hin finne waan walitti hin dhufne maaliif waliif fiddanii? Abuu maal masanii dawwalaana sa'aataan yaafi. Maaliif waan walitti hin dhufne waliif fiddanii? Namni dur jirti justice for qananii jechaan baane uummanni Itoophiyaa guutuu walii galee. Gaafa namni justice for qananii jiru Abiyyi arrabsu jira. Ifama yaaba. Irratti bilbilin adifama warri fooloo irraa hin qabne duniyaa fooloo godhaa sumaanu. Duniyaas godhaa diinaa walis godhaa namoota fooloo godhaa nama keessatti jaalleellee godhaa. Itti fufi duniyaa. Justice for qananii hoggaa jaa namni Itoophiyaan guutuun hoggaa akka settee sagalee ta'u jirtu Abiyyi arrabsutti hin jirtu. Hoggaa namni tokko waa'ee justice jedhee waa'ee nasihaa haasawee hadiiroo fidanii achi dura kaayan. Maaliif akkana gootanii maaliif hadiiroo as bira fidanii? Namni gaafachuu mirga qaba. Justice jechuu mirga qaba waan fedhan haa jaanii. Maaliif isin hadiiroo as bira fiddanii? Hadiiroo ilma biyya kiyyaati anaaf ilma ganda kiyyaati isin narraan quuqamtanii fi dhiisaa hadiiroo bikka kanan fidinaadha. Hadiiroo kabajaasaatii miti tiktok kanarratti waa'ee isaa haasa'uuni firraa dhiisaadhaan jeen. Haganuma jannaani fidee dhufu haasa'uun taane tokko haasawee anneen. Isin dantaa keessanii waa'ee keessanii waa'ee diradaatis nannaquu. Itti dhiiseetiin jira amata dheeraa tokko jechuudha. Keezii adda addaatiin. Saniin jeen dantaa keessanii faarsee bulaa taatanii dantaa keessanii ashqaabacii taatanii annannaquu garuu bikka kana hadiiroo hin fidinaa namni garuu dhiiga nasihaa gaafachuu mirga qabaan qofan jeen. Achii anneen naan jee. Anna dhaggeeffadhu jee awwallistuu miti awwarra gaaffii qiyaamaa azaaba seenu sanii miti an sakkaaraamii miti an sharmuuxaa miti naan jee anneen.
وقول أنا تشيرها لولو أنا ندر بيتو أنا ندر بيتي شارماركي أونك أنا شارماركي جنها سوينا هاسوا سينكاب قصدي سنة رزقي أنا أقول بيها هاسوا إني نجر أتشما بودا أول سيناتي عرب دي لسنا عرب سيتشو أنغويا خنا قوتو ونكتي أنا هودانو بيجرو أوتو نبرة جراتي عران تنا حركة والولولي خانة تومي قرتي أنا راني باتي إني الآن تاني أكلت عرب دي لسنا خنا عربس وأنا سيها قافتشون أو كاسين عرب خنا عرب سيسوته أن أرلي تاتو بورلي جنانين قافت دايتشو أبا في ديواتو كانوا مونتي جرتو قالتوا معها أبشر اوكي mereka kan sini nih rakon kabu dugu majir tu mana abaru damale wan berarti di nawal itu kan ibra dabbal اوكي دينار دبدو dubbiini gartee shaarmaarkeen dubbate sani Tara liyoos jira takka barreeffat. waan akkanuma salphatti ilaalanii bira kutanii miti viidiyoo irratti hojjedheetiin jira waan san irratti yoo gartanii jiraattan kaayyoon guddoon inni waan san dubbateef guddoon takka faa dhageeffadhaa walumaa galatti akka namni waa'ee nasihaa dubbachuu dhiisee waan biraa haasa'uuf ajanduma kana cufuudhaaf takka lammaffaa irratti ammoo garee nasihaa ajjeefsanii wajjiin hidhata guddaa qabanni sababni guddaan inni gartee waan garaa jiru lama moo takka asirratti haayitee haasa'uu fi maaltu jira asiisa lubbuu isiisan gartee osoo ittiin dhageemini waan garaa jiru lakkaawaa ture sanummaanuu maal jee qorannee irra geenyee jirraa akka lakkuu garaa hin qabnee jee ni haadi ammoo waa'ee lakkuu garaa qabaachuu nasihaadhaa kan dubbate obboleeyyan isiitii fi abbaasiiti inninis anis khadiiroonis abbaan fedheewu faamilii nasihaarraa waa'ee nasihaan beekan waa'ee bultii waan garaa siifasa jiru jechuudha waan isaan jaan jechuu ammoo nuti dirqama qabna qajeelfamni isaan nu kanneen irra deemnee sagalee taafii jirra waan taateef talamadaas deebi'ee magaalaa san keessatti gartee sabaa sabalammoota waliin nyaachisanaadhaa jee sabaa sabalammoota kana kan wal nyaachisu hoggaa obboliin teenya maaliif ajjeefamti jenne gartee namni ka'ee wal nyaatamoo hoggaa qaamni biraa alaa dhufee gartee nama dhiifamana rabbi bilbilame sabaa sabalammoonni inni gartee wal nyaachisinaa jiru kuni kadheen gadda wal nyaatin kami kaarraa hoggaa kana siyaa gaafata wal nyaatu jechi kun hoggaan ja'amu hogguma gartee namni keenya miidhamee miidhaa saniif firraa dubbate sabalammoota dirreen dhawaata sabaa sabalammootaatii dirreen dhawaata jinni jaankaatiin innillee waanuma sanii afaan isaatiin dubbate dheengadda immoo gartee hoggaa haati ulfaa dirree irratti akkasa mataasii facaasu san gabbeen dubban isaan hundinuu gartee haammaa sirraa gabbuu irraa kaasiiti nama sagaliin dagan nama sagaliin viidiyoo tokko dalgan viidiyoo deeqa sadii moo deeqa afurii kana jaanii waan nan tokkichi guyyatti viidiyoo deeqa 10 deeqa 20 hojjechaa jiru deeyilii jechuu deeyilii dhimma nasihaa irratti sani dubeeda maal jee afaan guuttatee waan nasihaadhaa waan nuti keessaan dalagaa jirru quba qabdanii waa dalagu bar atleast yoo xiqqaate bar turraa mul'ata bar yoo xiqqaate walaa bulchiinsa ijoollee magaalaa san keessa jiru walaa jiraattota magaalaa dhugaan isinitti hima dhummaan magaalaa diree dhawaa sanuu jechuu dhagamin ibsan mootummaa sodaachuudhaaf ilaal jira keenya wanti beekuu qabdan mootummaa sodaachuudhaaf mirgee fi gaafachuu waladda waa'ee nasihaa gaafachuun aangoo khadiidi manni kolkoleen kun akkuma namni dubbatu bilbilan isa adaba dhaan duraa bilookin isin godha waa'ee nasihaa asgala giranii bilookodi manaa qilleessa irratti isaan dabale isaan hundaa'u waa'ee nasihaa dubbachuun aangoo khadiidi jawaa irrattis tahee nageenya magaalaa san irratti illee rakkoo fiddu takka hin qabdu dhibbaa dhibbatti hawaasni addunyaa waa'ee nasihaa dubbatu wanti isaan gaafachaa jiran dhiini micoo tanaa dhiini haadha qulqulluu tagartee qaama hidhateen ajjeefamtee haa bahuudha malee wanti jechaa jiran namni tokko gartee sababa saniin lafaa kee khadiiroo arrabse takka magaalaa san keessatti nama ajjeefnee kafalanna jee hanqa irraatti hin jiru baatii lamaa beeka achii wazidduun
amma duba as dhufee gartee faarsee bulaan gartee bullee kaabinee nyaatu hundi asirratti gayyaa'ee kaanis gaafa kaan hin dagatinaa sanillee Khadiir Juwaari taziyaada qujjiraatiiti sanii ol maal barbaaddanii je salphistanii ilaaltan waan san irraa dubbadhetiin tureen ni jirti viidiyoon ammallee ni jala seenattee ilaaltu hin tisinti tokko kana jala Khadiir Juwaar taziyaada qujjiraatiiti bakka intalteetti duute wanti biraa wanti sin barbaaddan maali kanaa ol maal godhaafii je beekee micoon ajjeefamtee guyyaa sadiitti beeka achii fi aziddutti gartee wanti iduu sanatti hamaa jiru ta'edaatun ammoo mataasiitu dhoohee jechuudha mataasii hiitawanii jira isaan hundinuu firoon ammaree foggaa asirratti dubbachaa ture shaarmaarkeen Somaalees bakka hin bu'u Khadiir Juwaaris bakka hin bu'u hawaasa magaalaa Diraatis bakka hin bu'u jinnii bakka hin bu'u jechaa isaa ture xabaqaarra dhaabbachaa ture shaarmaarkeerra adeeroo yoona namma lafaaqee waan takka jee wanti isin beeku qabdan wanti nan dubbadde san sabalamoota waliin buustii jaamti tanama biraan immoo hin jaamtu takka shaarmaarkeen kun nama narra feemasaati beeka nama gaafa nuti ijoollee gartee silkii takka keessa nam sagal ilaalaa ture shaarmaarkeen kun sigalee nama waggaa yoo xiqqaate waggaa 15 waggaa 16 dura feemasaati namni kun hoggaa ol bahee waan akkanaa dubbatu salphisee akkasitti firoorree hoggaa nama tokko bakka hin bu'u hoggaa jiru na dhageemteen isaa mitiiti anuu nama bakka hin bu'u anuu sinigalee bakka hin buutuun sanii gartee miti hoggaa rakkoon dhufte takka hoggaa miidhamni takka dhufe hoggaa san mul'ata malee amma bakka hin bu'u abaluu bakka hin bu'u mataa kiyyaan bakka bu'ee dubbadha maarree bakka bu'ee dubbadhaan san waa dahachuudha booda ammoo rakkoo dhufteef namni takka gartee namni rakkoo san seef godhu danda'u hin jiru takka isaan ammaas warrummaan shaarmaarkeedhaa wajjin marsee jiruuhu laalammaan wanti irraa dubbachaa jiru eenyummaa shaarmaarkeetii miti shaarmaarkeen Tigireedhaa shaarmaarkee Walaayittaa jechaan jiru dhimma isaati dhimma eenyummaa isaa irraa dubbachaa jiru isaa fi ijoolleen teenya warri magaalaa san keessa jiran hundinuu fiiliingiin isaan gartee dheengadda hoggaa magaalaan san kuttee ja'an baatii Februaarii keessa jechuudha before 6 months or 7 months isaan agarsiisaa turan agartanii jirtan waajjira kaantiibaa keessatti waliin galaniiti isaan hundinuu miira hawaasaa kana faalleessuudhaaf hawaasa kana afaan qabuudhaaf waan atu dubbachaa turan viidiyoon ni jirti hanqaa duwwarraatti ilaa qiyamatti illee ni jiraatti illee wanti isaan gaafa san dalagan Khadiiroo irraa bakka bu'anii even Khadiiroo illee bakka hin buune beek osoo namni Khadiiroo bakka bu'u nama akka reefu obboleessa keenya dubbatetti nama aangoo qabu yoo ta'e takkaa nama bakka bu'ummaa wayii qabu tokko yoo ta'e namni isa yoo dubbate garuu wali qabamaniitiiti warri ifuu bakka hin buune jechuudha matuma isaaniitu warri bakka hin buune achi ta'anii gaafii hawaasa Oromoo addunyaarra jiru bal'aa kana faalleessuudhaaf hojjechaa turan. Sanirratti illee gartee akkuma walootti walumaan ta'anii gartee Walaayitaatii fi Gaamotii fi Guraageetii fi Tigireetii fi Amaaraa hundinuu ilmaan dirreeti yaanii achitti waan san mormaa turan afaan tokkoon waa'ee direedha waa isin naquu jechaa turan. Maal dahoo godhataniiti qabxii lama wanti isaan qabatanii deeman yeroo hundaa'u beekaa waan ta'e sirriitti isin. Maqaa waxanii juu fi maqaa maxxee juu deeman isaan. Maqaa waxanii juu warra magaalaa san keessa dhalatee gartee daabboo nama kadhachaa guddate haara fiigaa. Isaan san waxanii jaaniin nuti warra magaalaatii abbaa magaalaatiif hin jaan. Warri gartee hoggaati karaarra deemtu eessuma daabboo naafis diyyee nama cinqusan. Warri ammoo gartee abbaa lafa sanii kanaannoo magaalaa sanii jiraatu maxxee jaamaa jechuudha. Sambira dabri warri biyyoo qaboobeedhaa fi dawwalleedhaa fi jabuutii dhufe waan san qabataniiti magaalaa san keessatti gartee akka namni keenya mataa waliin qabanne godhaa turan. Tokkoon tokkoo isaaniitti eenyummaa isaanii hudduu isaaniitti isaan beeka. Eenyu gartee akka uummata keessatti dhokotee ijoollee teenya adamsaa jiru. Kanaan dura waa'ee jaldeessaa irraa waan nan dubbaddeef jecha ijoollee teenya qabanii waajjiratti hokkee qabanii gamaa turan. Isiniiti information diinaa olii kannaa jaanii. Namni waan san godhaa ture tokko isa kanaa jechuudha. Akka gartee qabsoon teenya harta kun sossoone warroota irra dalagu jiruutu jira. Shurraaba jaarraa abbaa gadaa haateeti shaarmaarkeen achirra dhaabbata. Kamaarree haatee achirra dhaabbata. Deengadda suudii hoggaa dhaqee akka Oromootti gartee itti baaniitiiti waan kaan badhaasan isa badhaasaa turan. Eenyummaa isaa gabbifachaa ture jechuu kana keessatti. Diraamaadhaaf waan dalaguun daartii Oromootiin guddisa jira. Garaa isaa keessatti immoo wanti inni dalagaa ture gochi inni dubbatisan ifii fi firraa ure jechuu dhiita garaa isaa. Amma duba
dubbii sadarkaa tana geessa irratti gartee shaarmaarkeen gabbee dhiifamaa gaafatu maarree haa ta'u yaanni jiru ana qiyyattee fudhatamummaa hin qabu. Namni tokko hoggaa firrii kara firaa jaan